ሀገሬ ለመግባት እዚህ ገባ ማይባል ወራት ነው የቀረኝ፣ ግን ብር የለኝም። ሀገሬ መግባት እፈልጋለሁ፣ ግን ብር የለኝም። ምንም የገዛሁት ነገር የለም። ያው ሴትዮዋ አንስታ ከዚህ ብታባረኝ ምንም እቃ የለኝም፣ ብርም የለኝም። Egaa akkuma dhageessan obboloota koo ijoolleen biyya ambaa keessa jirtanii dhugaa dubbachuuf har'awaa tokko isiniif himaa. Ashima harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanalii Itoophiyaas Kadachii jalatti argamtan jirtu bakka jirsanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboleettiin keenya kuni yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf rakkina biyya keenya keessa jiru kanaas of duukiin kan dubbattudha. Rakkina irraa dhufee osoo manuma takka illee hin ijaarratiin akka madaamiin koo nan abbaarrarree jette dhugaadha. Nuti gaafa biyyaa baanu dhugaa dubbachuuf waanuma feeyyoo osoo ta'ee qonqoo takkittiitti namni waanuma feeyyoof hin dadhabu. So nuti maaliif biyyaa baana gaafa mana kiraa keessa turretti mana kiraa san mana keenya mana ijaarrachuuf jireenya keenya jiruuf yookaan immoo beektanii jireenya isa caalu jiraachuuf kan biyya baanii jechuudha. Egaa ijoolleen tokko ni jiru. Biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana kan nu barbaachisu yoo xiqqaate yookiin makiinaa miti yookiin waa biraa miti mana jireenyaati jechuudha. Keessattuu irratti daarii godhatanii jechuudha. Fakkeenyaaf baadiyyaa illee yoo ta'e bakkuma fe'ee yoo ta'e mana jireenyaa si barbaachisa. Dirqama jechuudha. Mana jireenyaa sirriitti si barbaachisa jechuudha. Biyya kana dhufuun akka of jijjiirree waa tokko godhachuuf amma fakkeenyaaf ijoolleen mana kiraa keessa turtanii akka taasaa akka carraa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti baay'ee haalli jireenyaa hin ulfaatan beektu. So mana kiraa keessatti gaafa namni ijoollee baay'een asitti dhugaa dubbachuuf namni asaaba kan itti ta'e cinqatiitti ta'u yeroo baay'ee baqa mana kiraa sanitti deebi'anii galu. Baay'ee kun maalidha cinqatii namatti ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani akka kiyyaatti garuu akka mucayyoon tun jette anillee akka ishiin jette kanatti sirriitti of course waan gaarii yaaddee jechuudha. Mana kiraa keessatti osuma waan fe'e ta'ee deebi'ee hin galu jette. Deebi'ee mana kiraa keessatti hin galu. Maaliif erga biyyaa baanee erga maatii keenya irraa fagaannee erga ijoollee keenya irraa fagaannee mana sanitti deebinee galuu hin qabnu dhaabatan. Karoora qabaannanii manas ni ijaarta. Baqa waan feeyyuu ta'e laazim mana kiraa keessatti galuun በጣም ulfaata jechuudha. Yeroo ammaa kanatti ani waan tokko isinitti himu waan ani isin gorsu ijoolleen biyya kana keessa ijoolleen biyya arabaa dhuftan dirqama warreen mana kiraa keessaa dhuftan keessattuu mana ijaarratan malee dhugaa dubbachuuf waggaa lama hojjeteen galeen yaa galuun nama qabaannan jechuudha. Nama waan kana sii sirreessuu qabaatte nama mana kana sii ijaaru yoo qabaatte dirqama biyya arabaa keessa teessee ijaaru malee birrii kee walitti qabadhee tan galee mana ijaarradha yoo jettee hin dandeessu. Si galee hin danda'amu. Nama qabaattee yoo biyya arabaa teessee mana keessan xumuratte gaariidha jechuudha. Maaliif yeroo ati birrii miliyoona tokko walitti qabattee galtutti wanti hundumtuu wanti biyya keessa jiru ol malee gadiitti. Si galee as teessee garuu nama bakka godhattee mana xiqqaas ta'u mana guddaas ta'u nama qabattee as teessee biyya arabaa kana teessee mana kee ijaarrachuudha. Malee birrii walitti qabadhee tan galee mana koo ijaarradha gaafa jettee asitti hin danda'amu. In ta'ullee in xumuramullee waan akkasii kun. Kanaafiyyuu namni kaayyoo qabu namni karoora qabu dhugaa dubbachuuf biyya ormaa dhuftee mana kiraa keessatti deebitee hin gallinii. Har'a namni mana qabu dhugaa dubbachuuf mana seera qabeessa qabu sirriitti akkuma feeyyuu ta'u inuma jiraata. Garuu mana kiraa keessa jiraataa waan hojjedha yoo jette baay'ee ulfaata. Har'a manni kiraa guddiidha. Qaala'insi jireenyaa baay'ee kabbaadha. Kanaafuu maal isiniin jedha odumaan mana takka hin ijaarratinii osumaan ijoollee tiyyaaf iddoon bal'isinii madaamin tun
mana kana nam barraadanii jedhee waaqa kadhaa yeroo hunda jette dhugaa dubbachuuf dhugaadha maaliif beektanii mana kiraa keessatti ijoollee jedhanii mana kiraa jiranii bakka baay'ee Itoophiyaa keessatti baay'ee kan ulfaatu isa kanaadha. Ani waan yaada miciyyoon tun jettee sirriitti fudhadha sirriitti dhaggeeffadhallee dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu ammoo feeyyuu achis asaa ta'u mana keessan ijaarrattan malee hin galinaas hin jedhu waggaa 10 amma fakkeenya biyyatti hin galinaa osoo hin taane amma fakkeenya waggaa 2 hojjettee arshiisan yookiin tarii lafa bitannee ofii keetiif galtee dirree eeyyaman illee waggaa 2 booda kontraata kee fixxee boodatti galtee lafa keetis ta'uu nama si bitu hin qabaanne lafa kee bitattee nama akka garaa keetiitti siif hojjetu siif intini jedhu hin qabdu yoo ta'e immoo dhugaa dubbachuuf wanti hundumtuuyyuu onlaayiniidha. So waan baay'ee nama rakkisu miti. Ofii keetiif as teessee mana keessa sirreeffachuu dandeessa jechuudha. Haala mijeeffattee haala achi mijeeffattee nama tokko bakka buufattee namni sun nama si ilaalu qofa gootee mana keessa sirreeffachuu dandeessa jechuudha. Na kana ijoollee baay'een osoo mana keessan hin ijaarratin dirqama dhugaa dubbachuu kan dursuu beektanii erga biyyaa ba'uun hin oolle kan dursuu qabu manaadha. Amma beektanii tokko beektanii abbaa manaatis riyaas gaafa qabaatanii tokko mana si ijaarraa akkana siif goona siif ijaarra jedhee manuma isa bukkee kaasee kan itti ergamciyyoo takka akkas kataate argitan natti fakkaate fideen ture irraa barattu jedheen dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gorsa ijoollee baay'eedhaaf kan ta'uudha. Waggaa 7 kan Saawudii hojjettee yeroo kanarratti immoo shawwadamuu hin qabdan. Waggaa 7 Saawudii hojjettee gaafa galtu manni ishee jigeeteeki mana biyaansi mukaan ijaarame waggaa 7 jechuu ilaala. Laxxafamne maal hin jenne garaa tokkoon gal jedhatee inni gatee biraa badii birriisan fixee jechuudha. Abbuma manaa isheetii jechuudha. Garuu akkas waan akkana kanarratti immoo of dagachuu qabdanii beektanii gaafa mana tokko jalqabsiisan dirqama maatii keessan keessaa bakka buufattanii sirriitti ilaaluudha. Malee nama tokko irratti waan hojjettu sanis immoo hunda ergi ta'uu osoo hin taane kanuma manaa ta'uu san qofa ergite gimmaasha immoo akkaantii keetii irratti galafatta. Akkaantii keetii irratti erga akkaantii yoo hin qabaanne immoo hin deemtaa hin galta jechuudha. Waggaa kee 2 xumurte waggaa kee 2 xumurtee gaafa galte waan sanirree ija keetiin argita waa lama jechuudha. Waa lama hin dhabdu si jedhee ciisu waan hojjette hunda akka waggaa 7 kana nama tokko irratti ergite mana xumurre qarshii fixee bade waa lama dhabdee bakka baay'ee tokko ammarrastee dhugaa dubbachuuf hedduuta. Kanaayyuu baay'ee natti dhaga'ame yeroon ishee ilaalu jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii ijoolleen akkasii yoo jiraattanii sirriitti xanaqqaaqee godhaa. Dirqama immoo biyya Arabaa dhuftanii waggaa takka yoo hojjedhe nageechi jettanii warreen tasfaa kuttanii gara biyyaattis deebitanii rakkatanii jirtu. So kanaafuu dirqama cakkantanii yoo obsuunis dirqamaa obsitanii bakka tattaafattanii erga biyyaa ba'anii immoo waan tokko hojjechuun dhafi kan biyyaa ba'anii miti yookiin of jijjiiruu yookiin immoo bakka waan tokko irra ga'uu dhafi sim jedhanii biyyaan ba'anii sim jedhanii karoora malee biyyaa hin ba'anii jechuudha. Biyya ofiitirraa gaafa ba'an tarii waan akkanaan hojjedhee galuu qaba jettee dirqama murteessitee biyyaa baata. Yeroo sanitti immoo yoo karoora keessan hin guunne immoo dhugaa dubbachuuf biyyumaa yoo galtee sin teessisu jechuudha. Yookiin mana tokko hin jalqabda taanaan ga xumurtutti yoo hin xumuramin yoo galte sin teessisu biyya keessa. Kanaafuu dirqama
xumurattee waan san galmaan gaachuudha. So ammasitti immoo obsaan waa hundumayyuu dukkana booda ifatu jira. Akkuma jedhan san dadhabbii keemmoo guyyaa tokko itti boqachuu dandeessa. Innaa akkana siniin jedha obboloota koo waan tokko beektanii dirqama immoo waan nu barbaachisu keessaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana mana qabaachuudha. Wanti isin barbaachisu jechuudha. Na waan akkasiitti siniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa. Bye.